wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Oro Computer School. Sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhufnee jirra. Egaan YouTube keenya subscribe, like, share godhaasni jenna. Amma kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti seenna. Egaan sagantaan har'aa qabannee dhufnee formula Word irratti akkamitti hojjenna jedhu waliin ilaalla. Egaan Microsoft Wordin akkuma Excelidhaanis formula mataasaa danda'e qaba. Garuu namoonni hedduun hin beekani. Kanaaf kallattiidhumaan isinitti agarsiifna. Egaan formula argachuudhaaf insert table keessatti tuqannaa jalqaba. Bakka table keessatti hojjennu keessatti dhannee tuqannaa. Sana booda layout kan jedhu nuuf ba'a asirra. Layoutiin nuuf ba'a. Erga layoutiin nuuf ba'ee bakka kana formula kan jedhu ni jira. Formula isa jedhu kanarratti dhufnee yeroo tokko gadi tuqannaa. Erga tuqannee booda as kuno sum kan jedhu jira jechuudha. Egaan jalqaba bakka kana filannee jirra waan ta'eef kallattiidhumaan gubbaarraa gara jalaatti waan ta'eef kana okay yoo jennu ida'amasaa nuuf kaa'aa jechuudha. 75 jedhee nuuf kaa'ee jira. Asirraas itti aansuun ammas kallattumaan jechuudha average isaa baafna itti aansine. Average isaa baafna. Average baasuuf immoo bakka sum jedhu kana qofayyuu as dhufnee maal goona average goona jechuudha. Average goona sana booda okay jennaan. Egaan hordoftoota keenya average isaadha akkasitti maal godhee jira nuuf baasee jira jechuudha. Itti aansuudhaan minimum xiqqoo kan ta'e xiqqaa kan ta'e as keessaa akka nu baasu itti himna. Isas kallattumaan eessa dhanna as formula keessa dhanna. Formula keessa erga dhannee booda bakka samii sana qofaa irratti tuqannee ammas maal goona mean jenna. Mean erga jennee booda okay jenna. Kana keessaa mean jechuun minimumidha. Xiqqoo kan ta'e as keessaa xiqqoo kan ta'e meeqa 22 jechuudha. Kun haala kanaan nuuf dalagee jira jechuudha. Kan itti aansuudhaan immoo maaltu hafee jira maximumidha. Maximumii mee tootaalii kana balleessineetu bakka isaa kana maximum kan guddaa ta'e hojjennaa. Asirraa bakka sum jedhu kana qofa dhufneetu maal goona max jennaan. Okay. As keessaa 30 nuuf baasee jira jechuudha. As keessaa guddaa meeqa 30. Egaan hordoftoota keenya kunoo haala kanaan bifa salphaa ta'een samii hojjechuu ni dandeessu. Averages, minimumis, maximumis bifa salphaa ta'een hojjechuu ni dandeessu. Itti aansuudhaan tokko isiniif dabala bakka kanarratti asii asuma formula fuuldura A up to Z sort tartiibessu tartiiba qubee yookiin immoo tartiiba maqaatiin akka hojjetuuf asirratti galchuu yoo barbaanne sortii fayyadamnaa jechuudha. Sort jechuun tartiiba qubeetiin kana maal goona maqaa kana hunda isaa select goone as dhufna bakka kanatti tartiiba qubeetiin kaa'uudhaaf yeroo tokko asirratti gadi tuqanna. Erga tuqannee maaluun jedha asirratti nu gaafata ascending arra amma baatti disascending immoo zaarra amma aatti jechuudha. Kanaaf tartiiba amma zaa barbaanna waan ta'eef asuma irratti dhiifneetiyyuu okay jennaan. Egaan argaa jirtu ta'e hordoftoota keenya akkasiin maal godhee jira hunda isaayyuu tartiibatti galchee jira jechuudha. Inni kun sorting jedhamee waamama. Kanaaf hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa formula samii average fi wantoota kanneen Excel irratti hojjetaman muraasa ta'anillee inni kunis akkasuma ni hojjeta jechuudha. Kanaaf barnoota guddaa akka asirraa argattan abdii qabna. YouTube keenya like, subscribe, share godhaati hiriyoota keessaniin gaa. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.